Baarollee yookaan baarillee bakka tokko tokko immoo baccaaroo jedhamee kan beekamu wanta gogaa qaama keenyaa suura kana fakkeessu kana wantoota mana keessaa qabnuun ofirraa balleessuu kan jedhu ilaalla. Baarolleen egaa akkuma beektan dhukkuboota gogaa nama hedduu irratti mul'atanidha yookaan nama hedduu irratti ba'anii kan argamanidha. Wanti kunis egaa fangasii gogaa keenya irra jiru kan nutti dhufudha. Fangasiin dhibee kana fidus malaseeziyaa kan jedhamuu fi kan nama tokko nama biraatti daddarbudha. Fangasiin kun rakkina gogaa kana fiduu ijaan mul'achuu baatuyyuu gogaa nama hundaarra kan jirudha. Gogaan hunda keenya irra jira fangasiin malaseeziyaa jedhamu kun. Haa ta'u malee immoo namoota tokko tokko irratti wanta kana fida. Sababni inni namoota tokko tokko irratti wanta kana fidee isa kaan irratti callisee jiraatu garuu dhibbaa dhibbatti beekamuu baatuyyuu haa ta'u malee fangasiin kun qilleensa ho'aa jiidhaa yookaan hot and humid kan jedhamu qilleensa akkasii jaallata. Naannoo akkasittis baay'ata. Kanaaf namoota naannoo qilleensi isaan jiraatan ho'aaf jiidhaa ta'e jiraatan irratti baay'inaan gogaa isaanii irratti bahee akkas miidhee mul'ata jechuudha. Akkasumas namoota gogaan isaanii zayita hedduu qabu oilii skin kan ta'e namoota gogaan isaanii zayita hedduu qabu biratti baay'inaan mul'ata. Maaliif akkas gogaa addeessaa jenne mallattoon dhibee kanaa inni guddaan egaa akkuma argitan kana gogaa adii burraa-burree godha. Keemikaala asiidawaa ta'e kan fangasiin kun oomishu kan azeelik asiid jedhamu jira. Keemikaalli azeelik asiid jedhamu kun kan fangasiin kun oomishu maal nyaata yookaan maal miidhaa? Kan gogaan keenya akka gurraacha'u taasisu meelaaniin kan jedhamu irratti miidhaa geessisuudhaan gogaan akka hin gurraachofne taasisee ni addeessa jechuudha. Xixiqqaatee addaatee akka mul'atu taasisa. Asiidii azeelik asiid jedhamu kan fangasiin kun oomishutti meelaaniinii gogaa keenya irraa kaasee akkas godha. Darbee darbees hooqxoo xinnoo qabaachuu mala. Karaaleen itti daddarbus tuttuqqaa fi uffata nama dhibee kana qabu uffachuudhaanidha. Inni guddaan egaa barnoonni kun hawaasaaf waan qophaa'eef salphaatti mana keenyatti akkamiin ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhudha. Dhibee gogaa kana ofuma keenya manatti ofirraa balleessuuf kan gochuu qabnu kan jalqabaa qullubbii adiidha. Qullubbii adii rukkunnee bulleessuun jiidhaa isaa iddoo gogaa rakkina kana qabutti dibachuu. Sana booda daqiiqaa 30 ofirra tursiisuudhaan bishaan qulqulluun dhiqachuu. Yoo xiqqaate guyyaatti al lama akkas gochuun barbaachisaadha manurraa badutti. Inni garbiroon loomiidha. Cuunfaa loomii. Cuunfaa loomii walakkaa siinii bishaan siinii bunaa tokkotti maknee bakka sanatti dibachuun erga halkan tokko ofirra bulchinee booda ganama ofirraa dhiqachuu. Kunis amala fangasii kana gogaa irraa balleessee fayyisuu qaba jechuudha. Inni garbiroon nadhii dammaadha. Damma uumamaa. Nadhii dammaa haphisnee gogaa hubame sanarratti dibuun sa'a lama ofirra tursiisnee dhiqachuu. Kanas guyyaa guyyaadhaan torban lamaaf goonaan wanta kana ni balleessa. Inni garbiroon itittuu aannaniidha. Itittuu aannanii haphisnee daqiiqaa 30 dibachuun erga daqiiqaa 30 ofirra tursiisnee booda ofirraa qulqulleeffachuu. Garbiroon immoo nadhii dammaa kanaaf itittuu aannanii walitti maknee fayyadamuu. Nadhii dammaa fi itittuu aannanii walitti maknee bakka kanatti dibnee daqiiqaa 30 booddee ofirraa dhiqachuu. Inni garbiroon irdiidha. Irdiin amala fangasii dhabamsiisuu qaba. Kanaaf irdii kana xiqqoo ishee bishaan yookaan aannaniin erga jiisnee booda dibachuudhaan daqiiqaa 20-30 erga ofirra tursiisnee booda dhiqachuu. Garbiroon qulqullina qaama keenyaa walumaa galaa eeggachuu. Akkasumas kan beekuu qabnu fangasiin kun yookaan baarolleen sababa qaamni keenya qulqullina dhabeef miti kan inni nutti dhufu. Qulqullina hojii waliin qabatu jechuudha. Haa ta'u malee garuu qulqullina keenya eeggannee immoo erga qaama dhiqannee booda fooxaa xiqqoodhaan qaama keenya gogfachuu qabna. Erga dhiqannee booda gogaa keenya qoorfachuu qabna. Akkasumas uffata nuti uffannu uffata sasalphaa kan nun qabnee fi kan qilleensa galchan ta'uu qaba. Akkasumas yoo danda'ame kan jirbiirraa oomishame. Kana malees immoo ifni aduu akka inni baay'ee gogaa keenya hin miine gochuu. Yeroo aduu keessa deemnutti dibaabee yookaan xilaa fayyadamuu yookaan immoo saaniskiriinii dibachuu. Kana goonee yoo hin banne ta'e yookaan hin fayyine ta'e ogeessa fayyaa dhimmi kun ilaallatu jechuunis ogeessa fayyaa dhibee gogaa mariisisuudhaan dawaa barbaachisu argachuu. Dibannaaf shaampuu adda addaa kan qoricha wanta kana balleessu waan jiruuf ogeessa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Galatooma turtii gaarii.